Ashamaar kafuune kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa diijitaal miidiyaa iddoo jirtanitti nageenyi koo isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa wanni qabadhee isinii dhiyaadhe ajandaa tokko akkuma beekamu manni marii bakka bu'oota uummataa labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraa ilaalchiseeti raggaasisuudhaaf walgahii ariifachiisaa yaamee ture. Walgahii ariifachiisaa kanarratti dhimmi Pirezidaantii duraanii naannoo Amaaraa kan ta'an obbo Gadduu Andaargaachoo ajandaa isa jala qabaa ture. Egaa uwwisa miidiyaa guddaa argataniin dubbiin isaanii hooti ta'e yookiin ho'eeti kaa'amaa jira. Egaa akkuma beekamu duulli finxaaleeyyiin faannoo jedhamanii fi aktivistoonni isaanii miidiyaa qabaniin jibbaansa Oromoof qaban keessattuu YouTube irratti argisiisaa jiru akkuma argaa jirru kanatti. Haa ta'u malee duulli taasifamaa jiru kun qindaa'aadha. Egaa YouTube fayyadamu sirriitti akkuma beeknu xiqqaa irraa kaasee hanga guddatti jibbaansa Oromoof qaban haala adda ta'een geggeessaa jiranii kan Oromoo fi namni sabaaf sablammii biyya kanaa ta'e hubachuu qabu duulli isaan geggeessaa jiran aggaammii duugaa sanyii Oromoo irratti taasisuudhaaf kaayyoo akka qaban kan argisiisu. Egaa manni marii bakka bu'oota uummataa kaleessa ajandaan isaan kaasan labsii yeroo muddamaa hokkoraa fi jeequmsa faannoo yookiin finxaaleeyyiin kaasan bu'uura godhachuudhaan raggaasisee jira. Egaa manni marii bakka bu'oota uummataa yeroo ajandaa kana qabatee raggaasisu Pirezidaantiin duraanii naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andaargaachoo dubbii faallaa miseensota mana marii bakka bu'oota uummataatiin ta'an kaasee jira. Egaa dubbii isaanii keessatti namni kun yaadota ol falmisiisaa kaasee akkuma beektan rakkoon naannoo Amaaraatti uumame rakkoo finxaaleeyyii faannoo jedhaman osoo hin taane dadhabiinsa hooggansa paartii badhaadhinaa yeroo ammaa biyya bulchaa jiru jechuudhaan mootummaa federaalaa qeeqee jira. Egaa innis jibbaansa uummata Oromoof qabu kallattiin argisiisee jira jechuudha. Gaafa biraatiinis ammoo aangoo isaan malee fayyadamuudhaan raayyaan ittisa biyyaa yeroo ammaa naannoo Amaaraa keessatti koomaand poostiidhaan bobba'ee jiru kallattiidhaan gara iddoo leenjii yookiin wirtuu kaampaanii kaampii keessa jiraatu akka deebi'u jechuudhaan akeekkachiisee jira. Namni kun tuffii uummata Oromoof qabu argisee jira. Egaan gaafa biraatiinis ammoo saba waliin jira saba Oromoo fi Amaaraa gidduuttis shakkiin uumamaa jiru kun akka ittuu jabaatu taasisuudhaaf yaadota ol falmisiisaa kaasaa akka tures dhagahamee jira. Gaafa biraatiin ammoo uwwisaalee miidiyaan kennaa jiran yoo ilaalle xiqqaa irraa hanga guddatti jechuudha. Miidiyaaleen yuutuubii ilmaan nafxanyaa kun duula uummata Oromoo irratti geggeessaa jiru. Duula kanaan duugaan sanyii Oromoo irratti akka geggeeffamu yaamicha olii godhaa jiru akkuma argaa jirtan. Biyyoota alaa irratti illee gurmaanii hojjetaa jiranii biyya keessattis hojjetaa jiranii uummanni Oromoo eessa jira? Duula isaan geggeessaa jiran kanaan ofirraa qolachuudhaaf hagam qophii qaba. Akkuma beektan seenaa fagoo biyyoota biroo deemuu dandeenya. Afrikaa keessas Ruwaandaa fudhachuu dandeenya. Egaa sabni Huutisii fi Tuutis waggaa 70 dura duula miidiyaa erga taasisaniiti kan wal waraanaa yookiin siviil waariitti seenan jechuudha. Siviil waarii sanaan gahee guddaa kan taphate miidiyaadha. Egaa har'as kan argaa jirru ilmaan nafxanyaa kanaan duula nurratti geggeessaa jiran jechuudha. Duula kana qolachuu danda'a hin jiru akka argaa jirrutti dhugaa isaa walitti himne TikTok irratti manguddoonni hayyoonni keenya taphataa oolu yaada gurmaa'insaa yaada qindoomina qaban waliin hojjetaa jiranii qeerroon keenyallee uf dagachuutu irraa mul'ata. Gaafa biraatiin ammoo qaala'insi jireenyaalee daldaltootaa fi qonnaan bultoota keenya burjaajessee jira. Dhimma qabsoo dagatee jira. Qe'ee isaa eeggataa jira moo eeggataa hin jiruun kan wal nama gaafachiisu. Hayyoonni guyyaa kaleessaa kana ilaalchisuunis waan addaa tokko kaasanii jiranii. Egaa hayyoonni kunniin yuutuubii fayyadamu akkuma isin beektan walaabuu tuub jedhanii walaabuu tuub kanarratti hojiin isaan hojjetaa jiran tokko miidiyaan Oromoo
dhimma Oromoo baalaansi godhee giddu galeessummaan hojjetaa jiru akka hanqinni jiru kaasuudhaan egaa YouTube dhiyoo kana guddataa jiruu fi yaada tokko kaasanii yeroo ammaa uummanni Oromoo carraan inni qabu mootummaa bira dhaabbachuudhaan diina waloo faannoo yookiin jaawwisaa jedhamu kan ofirraa qolachuu akka qabu dhaamanii jiranii. Egaa uummanni Oromoo duula taasifamaa jiru akka salphatti ilaaluun qabu. Aktivistoonni Oromoos akka salphatti ilaaluun qabu. Egaa namni maqaa Oromoo himatuu fi dhiiga Oromoo qabu fi quuqama Oromoo qabu egaa aggaammii duulli nurratti geggeeffamaa jiru salphaa miti. Salphisnee ilaaluun qabnu. Seenaa Rwaandaa irraa barachuu qabna. Rwaandaa qofa osoo hin taane nurrattis kan geggeeffamaa ture isuma kana jechuudha. Aanolee fi calanqoo yoo kaafne duula nurratti geggeessanii gowwaa keenya sobaniiti akka nuti lubbuudhaan akaakilee fi abaabilee keenya dhabnu taasisanii jiran jechuudha. Egaa seenaa kanneen baranneeti qe'ee keenya waloodhaan tokkummaadhaan eeggachuu qabna. Garaagarummaan paartilee siyaasa Oromoo yookiin jaarmiyaalee siyaasa Oromoo himatan gidduutti uumame yeroo kanatti hafuu qaba. Tokko ta'anii yaada tokkoon gurmaa'insa tokkoon laphee tokkoon diina nu dhiituuf nutti aggaamaa jiru kana dursinee dhiituu qofa osoo hin taane lafa jalatti awwaaluu qabna. Egaa diinni diina si ajjeessu garaa si laftu. Egaa si qaltus akka argaa jirtan kana si qaltee kaatee si dhiiftu reeffa kee gubdii. Uummanni Oromoo kana beekuu qaba. Gara laafummaan isa gahaa kan kaleessa hayyoota isaa qaqqaalii dhabes gara laafummaa isaatiin egaa akkuma beektan barataan hedduu hanga guyyaa har'aa ilmaan nafxanyaatiin yeroo adda addaatti lubbuu isaa dhabaa jira. Egaa mootummaanis humna yoo hin taaneef nuti yoo biraan dhaabbanne yeroo dadhabe aangoo isaa lakkisuu danda'a. Kanaaf nuti mootummaa utubuu qabna. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed yeroo addaa finxaaleeyyii naannoo Amaaraa faannoo jedhamtu jaawwisaa likkitti galchaa jira. Egaa dirooniin rukutuu qofa osoo hin taane ibiddaanis osoo gubee gara nyaattuu tokko qabaachuu fi hin qabnu. Warroon akka miidiyaa OMN irraas haasan ni jiru. OMN qeequu fi miti. OMN miidiyaan OMN miidiyaa uummata Oromooti. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa uummanni Oromoo osoo aggaammiin kun irratti taasifamu waraana kana irratti akka hirmaachuu hin qabnee fi mootummaan akka naga filatu yaamicha godhee jira. Kun akkamitti danda'ama? Hin danda'amu jechuu barbaadeeti. Egaa yoo ilaalle naaf kolchaa isiniin jedha. Sababni isaas finxaaleeyyii naannoo Amaaraa የጋላ መንግስት የኦሮሞ መንግስት አይገዛንም መቼም ሊሆን በኦሮሞ መንግስት አንተዳደርም ጀቴ የሮሽን ዳደታ ጅርቱቲ ሚዲያን ኦሮሞ OMN mootummaan waraana achi keessatti geggeessaa jiru qabeenya mancaasurraa alatti bu'aan argatu jedheera. Kun tasumaan danda'amu. Uummanni Oromoo miidiyaalee keenya yeroo ammaa burjaajii nu keessatti uumaa jiran akka qajeelu itti himuu qabna. Egaa namatu irraa dubbata. Miidiyaan maqaadha. Nama irraa dubbatu kana ilaalcha tokkotti akka nu fidu akka uummata Oromoo kana tokkoomsu irratti hojjechuu qabna. Sababni isaas uummanni Oromoo wal malee waan qabu. Diinni diina kallattii bahaa dhiyaan kaabaa kibbaan kasi marsee jiru fira keetii miti. Qabeenya keessi saamaa si nyaata si qorkaa gaafati qabeenya san irratti isaanii loltamoo boolla jalattis awwaalanii si gubu. Kana ammoo beekuu qabda. Miidiyaaleen uummata Oromoo bakka bu'ee hojjetaa jiru kamuu tokkummaa uummata Oromoo irratti cicha hojjechuu qaba. Yoo isaan hin taane innis diina Oromoo ta'uu beekuu qaba. Yeroo ammaa jaawwisaan egaa naannolee Oromiyaa waldaangeessu kanneen godinaalee akka Wallagga Lixaa karaa Mandiitiin Shawaa Kaabaa Shawaa Lixaafaa aanaalee waldaangeessa irratti duula taasisuudhaaf lootee galtoonni finxaaleeyyii kunniin uummata nagaa ajjeesaa akka jiran dhagaa jirra. Dawoo kennaaf qe'ee keenyaaf nutu waardiyyaa ta'a. Waardiyyaa ta'uun ammoo afaaniin osoo hin taane gochaanii hayyoonni keenya yeroo ammaa uwwisa miidiyaalee sirritti kennuudhaan akka durii rafuu osoo hin taane yeroo rafuu hin qabne amma diina tuffachuu hin qabnu. Diinni gaafate tuffatte tooftaa addaatiin si balleessuu danda'a waan ta'eef
mootummaa cinaa dhaabbannee deeggaruu qabna. Akka keenyatti uummanni Oromoo tokkoomuu qaba. Egaa hayyoonni guyyaa kaleessaa kanuma bu'uura godhachuudhaan yaada kana dabarsanii jiranii. Egaa akkuma beektan finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa kallattii adda addaatiin duula nurratti bananii jiranii. Tiwiitar akkuma jirutti ta'e yuutuubii irratti laayivii seenuudhaan nama 5,000 hanga 6,000 hanga 15,000 hordoffii hedduu qabu. Nuti qoosaa dhiibnee yuutuubii irratti yoo dhufne dhimma jaalalaa, dhimma taphaa, dhimma qoosaa fi dhimma baacoo irratti xiyyeeffachuu dhiibnee haala jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruu danda'uun tokkummaa jechaa sana gochatti jijjiiruu qabna. Oromoon ammas tokko hin taane tokko ta'uu dhabuun kennamoo diinni akka nutti aggaammii kana taasisu haala mijeessee jira. Yaa uummata Oromoo an akkan wallaalaa tokkotti waan isinitti dhaamu waan ani isinii dhaamuu barbaadu haalli itti fayyadama miidiyaa keenya sirraa'uu qaba. Har'as Oromoon feesbuukii qofa irratti yaada tokko barreessaa gara yuutuubitti dhufee gurmaa'ee egaa mootummaa kana kallattii tokkoon bira dhaabbachuu qaba. Walquba qabaachuu qaba. Egaa waan nama gaddisiisu adda uummanni Oromoo godinaalee adda addaa keessatti walirratti qawwee qabee wal ajjeesaa jira. Gara tokkummaatti dhufuu miti waluu ajjeesutti jira. Baay'ee kan nama gaddisiisu isa kanaaf barataa fi barsiisaanis hojjetaa fi daldalaanis jaarsaa manguddoo osoo hin jenne egaa jaarsaa fi jaartii osoo hin jenne manguddoof xiqqaa osoo hin jenne kanarratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Egaa ogeeyyiin fi aktivistoonni Oromoo kanneen siyaasa irratti sirriitti hubannoo qabanii fi dandeettii qaban cal'isuun keessaan uummata Oromoo akka dhumu taasisaa jira. Kaleessa dubbattaniittanii fi kaleessas haala mijatootu waan hin turreef isin dubbise. Har'as Oromoon haala mijataa keessa akka hin jirre argitaniittanii. Maaliif yoo jenne aggaammiin diinni taasisuudhaaf gara uummata Oromootti qawwee qabaa jiru kun nama cal'isiisu. Sababni isaas seenaa Rwaandaa irraa barachuu qabna. Jala qaba duguggaan sanyii uwwisa miidiyaatiin saba san lafarraa balleessuudha. Kan ammoo finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa የኦሮሞ መንግስት ይወድማል ኦሮሞን እንገላለን ኦሮሞን እናሸንፋለን jettee dhaadhataa jirtu nu dhukkubsuu qaba. Lafee qabaachuu qabna. Yaa uummata Oromoo kanneen yuutuubii fayyadamtan mee laayivii hayyoonni kennooseen yaada gara tokkotti haafinnu an baay'ee kan nama gaddisiisu yuutuubota warroota akka chaanaalii yuutuubii qaban kanneen oduu hojjetan oduu isaanii hojjetaniin gara tokkotti goruun uummata Oromoo wal ajjeesaa jiru tumsuudhaan akka isaan wal ajjeesan akka isaan diina jalatti mogolee wal biisan kanneen gochaa jirtan yoo rabbiin sodaattan seenaan isin gaafata. Kallattii tokkotti gortanii ilmaan Oromoo ilmaan haadhaaf abbaa tokko waliin ficcisiisinaa isiniin jedha. Sababni isaas nuti hadha mogolee wal buufne wal ajjeesne taanaaniin tokkummaan nuti boru taasofnu hin jiru. Waltajjiin nuti irraa sirbinu hin jirru. Gammachuun nuti qabaachuu qabnu hin jiraatu jechuudha. Har'a waraanni bilisummaa Oromoos bosona jira. Har'a siyaasni kaleessa wal dhibdee uumee jiru kun gara tokkummaatti akka dhufuuf dullummaan Oromoo geggeessuu qabu cimee akka itti fufu. Egaa mariin gaaddisni ardaa araaraa kan biyya Taanzaaniyaa magaalaa Zanzibar keessatti eegale akka cimee itti fufu uummanni Oromoo dhiibbaa gochuu qaba. Hayyoonni Oromoo dhiibbaa gochuu qabanii. Egaa miidiyaan Oromoo dhiibbaa gochuu qaba. Garaagarummaa mootummaa biyya bulchaa jiru fi isaan gidduu jiru akka karaa nagaatiin furmaata argatu hawwii nama hundaa ta'uu qaba. Garaagarummaan kun cimee yoo itti fufe uummata Oromooti ka biyya bulchaa jiru yoo kan nama gaddisiisu uummanni Oromoo har'a የኦሮሞ መንግስት የጋላ መንግስት jedhameetti arrabsamaa jiru si arrabsaa jiranii qeekeetti si xiqqeessaa jiranii mootummaa xiqqeessaa jiranii. Uummanni Oromoo dhugaan kun jalaa dhokachuu hin qabu. Miidiyaaleen dhimma kana dhoksaniiti ofii isaaniiti YouTube irraa mallaqa argachuudhaaf yookiin view argachuudhaaf qofa irratti xiyyeeffatanii olola faallaa geggeessuu osoo hin taane uummata Oromootiif tokkummaadhaaf dhaabbatanii hojiin isaan irraa eegamu guddaa waan ta'eef namoonni YouTube fayyadamtan kan miidiyaa satellite broadcastis fayyadamtan hojii kana akka dhaamsaatti walii share godhaa isiniin jedha. Gama biraatiin ammoo
aktivistoonni yeroo har'aatti peejii adda addaa irratti feesbuukis ta'e telegiraamis ta'e miidiyaalee hawaasaa kanneen biroo fayyadamtan kanneen dhageettii qabdan uummata Oromoo yeroon itti tajaajilu qabdan yeroon gara gaaddisa tokkummaatti gara gaaddisa araaraatti gara gaaddisa injifannootti yaamtanii akka sirni gadaa nu ajajetti wal gorsitanii wal utubdan yeroon isaa amma yoo amma darbite gaafa uummanni Oromoo aggaammii duulli nafxanyaa taasisaa jiru kanaan lafarraa dhume nuti seenaan nu gaafata seenaan osoo nu gaafan damnee seenaa hojjennu dhalli namaa hanga lubbuun jiraatu jiraate addunyaa kanarraa godaanuun hin oolu hanga kanaaf ammoo waan gaarii hojjenne saba kanaaf bu'aa buusne osoo darbine waan baay'ee namatti tolu. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa guyyaa har'aas kanuma bu'uura godhachuudhaan yaada kana qabadhee isinii dhiyaadhe yoo dongoreef na of kolchaa isin jedha. Egaa halkan gaarii hagana badhaadhaa kiila lixaa isin jechuun barbaada.